Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa qooti. Egaa qophii gungumii koo irratti keessumaa taatee biyya keenya keessatti karaa qaamota mootummaas ta'e karaa qaamota dhuunfaa dhiibbaa uummata irratti ga'u qabadheen bakka tokkotti qophii gungumiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Isinis miidiyaa kan laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungumii tokkoffaa guyyaa har'aa keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa hojjettoota mootummaa dabalatee akkasumas immoo hojjettoota fayyaa barsiisota dabalatee qaala'insa jireenyaa bakkeewwan garaagaraatti hojjettoota mudachaa jiruuf akkasumas immoo oolmaa Eertiraa fi Itoophiyaa guyyaa har'aa maal akka ta'ee fi akkasumas faanoo dabalatee akkasumas immoo uummata bakkeewwan garaagaraatti sababii daangaatiin qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'u qophii gungumii kana keessatti argattu. Hanga xumura qophii kootti immoo waliin turaan affeerraa qooti. Egaa qabxii tokkoffaa kana keessatti egaa keessumaa bakkeewwan garaagaraa Oromiyaa keessatti egaa irra deddeebiin barsiisota dabalatee egaa qaala'insi jireenyaa isaan mudachaa akka jiru turee fi hanga ammaatti illee isaan mudachaa akka jiru irra deddeebiin iyyachaa turuun ni yaadatama. Hanga ammaatti egaa keessumaa gaaffiin barsiisota dabalatee akkasumas immoo hojjettoota fayyaa naannoo Oromiyaa keessa jiran bakkeewwan garaagaraa dabalatee egaa keessumaa qaama mootummaatti yookaan mootummaatti yeroo iyyachaa turan kana keessatti hanga ammaatti furmaata akka argachuu hin dandeenye irra deddeebiin dubbatachaatii jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu keessumaa barsiisota baadiyyaa dabalatee akkasumas warreen magaalaatii barsiisan hundumaafuu miindaan barsiisotaa hojjettoota mootummaa kamirraayyuu adda ta'uunsaa yookaan gadaanaa ta'uunsaa beekamaadha jechuudha. Kun immoo keessumaa barsiisota namoota maatii isaanii yookaan immoo namoota jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatan miindaan sun ga'uu akka hin dandeenye irra deddeebiin sadarkaa Oromiyaa irra darbee hanga muummee ministeera Itoophiyaa yookaan hanga federaalaatti iyyachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Barsiisonni keessumaa barsiisonni sadarkaa miindaa birrii 5,000 gadi akka hojjechaa turanii fi inni kun immoo jireenya yeroo ammaa yookaan immoo qaala'insa yookaan diinagdee amma Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru yookaan qaala'insa mudachaa jiruuni miindaan barsiisota akka hin geenyellee irra deddeebiin waggoota muraasatti asitti dubbatachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf rakkoon kun ammas haalaan jabaatee akka jiruu fi Itoophiyaa keessatti immoo qaala'insi erga dabalaa dhufee immoo barsiisota kana ga'uu akka hin dandeenye dubbatachaa turaniiru jechuudha. Egaa irra deddeebiin bakkeewwan garaagaraatti barsiisonni baadiyyaatti barsiisan akkasumas warreen magaalaallee barsiisanii miindaa akka isaan hin geenye mootummaatti himachaa turan hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo deemanii himachaa turanitti dubbatataati jiru jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf rakkoon amma jiru keessumaa barsiisota irratti hojjettoota mootummaa irra adda kan godhu yookaan miindaan isaa xiqqaa ta'u malee hojjettoota mootummaa hunda caalaa gahee guddaa kan taphatuu fi keessumaa immoo dhaloota kamiifiyyuu karaa kan itti agarsiisu barsiisa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf keessumaa barsiisonni baadiyyaatti barsiisan kiloomeetira dheeraa deemanii akka barsiisan beekamaadha. Kun immoo miindaa isaaniif yookaan jireenya isaanii yookaan immoo jireenya ammaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf wal madaaluu akka hin dandeenye dubbatachaa jiru. Kun immoo dhuguma akka ta'e beekamaadha. Keessumaa barsiisonni baadiyyaatti barsiisan sadarkaa digiriitti illee birrii 3,000 akka nyaatan illee amma dubbatachaa jiru jechuudha. Kun immoo maatii guddisuu yookaan immoo jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffachuuf rakkoo guddaa akka itti ta'ee fi hanga sadarkaa hojii dhaabuutti illee gahaniiti jiru jechuudha. Yeroo darbe akkasuma Finfinneetti hiriira bahanii turuun ni yaadatama barsiisonni sababa qaala'insa jireenyaa kanaani keessumaa manneen jireenyaa illee akka isaanii hin kennamne illee akkasumas lafa illee akka hin qabnee fi maatii isaanillee jiraachisuu akka dadhabanii fi hojii sana hojjechuuf illee qaansira hojjechuuf akka filatanii dubbachaa turuun ni yaadatama. Kun hundi waggoota muraasa asitti gaggeeffama haa turu yookaan dubbatachaa turan malee yookaan gaaffii isaanii haa dhiyeessan malee gama mootummaatiin ilaalcha keessa galamee wanti ilaalameeru hin jiru jechuudha. Kanaaf keessumaa waggoota lamaatti asitti keessumaa mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa manneen jireenyaa dabalatee akkasumas immoo barsiisotaaf laftii fi manni akka kennamullee caffee irratti haa dubbataniyyuu malee hanga ammaatti barsiisota akka harka hin geenye fi komii guddaa akka qabanillee dubbatachaa jiru jechuudha barsiisonni. Kanaaf rakkoo guddaan keessumaa barsiisota mudachaa jiru keessumaa sababii qaala'insa jireenya kanaa fi
barsiisonni rakkoo hamaa keessa akka jiraniif miindaan isaanillee hojjettoota guyyaa guyyaa akkasumas immoo namoota qaansira hojjeta wajjin garaagarummaa akka hin qabne dubbatachaati jiru jechuudha. Kanaaf hojii barsiisaan hojjeturraa miindaa isaan kaffalamu gadaanaa akka ta'e amma argamaati jira. Kun immoo dhugumadha jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin ilaalcha keessa galame keessuma barsiisota baadiyyaatti barsiisanii fi rakkoo guddaan akka isaan irra gahaa jiruu fi maatii isaaniillee ijoollee isaanii barsiifachuu akka dadhabanillee dubbatachaati jiru jechuudha. Kun immoo soba otoo hin taane raagaa qabatamaa fi kanuma amma dhugaa lafa jiruu fi kan barsiisonni amma dubbatachaa jira wajjirraan garaagarummaa yookaan soba kan taane argamaati jira. Kanaaf gama mootummaatiin barsiisota kanaaf ilaalchi keessa galame yookaan immoo hojjettoota warra biiroo keessa ooluuf miindaan dabalameeti biiroo keessa otoo hojjetiin achi keessa oolu barsiisota baadiyyaa akkasumas immoo qorraaf aduu akkasumas immoo waan hundumaa danda'an eebuu danda'an akkasumas nyaata danda'an hundumaa baadiyyaa keessa lafa konkolaataan galle lafa konkolaataan galu hundumaa rakkatanii barsiisota yookaan ijoollee amma kanaa qaranii gama barsiisotaa yookaan immoo gama mootummaatiin ilaalcha keessa galamee ilaalamuusaa yookaan barsiisota amma kanaaf furmaata dhabuun isaanii kuni wal nama gaafachiisa yookaan gama mootummaatiin garaa jabinni amma kana akka ga'u yookaan immoo mootummaan amma aangoora jiru kun barsiisotaaf na'uu akka dadhabe kun argisiisaati jira jechuudha. Kanaaf dhugaa barsiisaan qabu keessumaa bakkeewwan garaagaraa sababii bakka haalli mijanne jira nageenya dabalatee akkasumas immoo bakka bishaan hin jirre jira bakka nyaanni hin jirre jira kan hundumaa danda'anii barsiisaan hallayyaa hundumaa gammoojjii amma kana keessa deeme yeroo barsiisu miindaan barsiisota yookaan hojjettoota kamii caalaa barsiisaaf kaffalamu akka qabu beekamaadha yookaan namni hundumtiyyuu arga jechuudha yookaan dhugaa barsiisaan qabu beeka garuu gama mootummaatiin kun hundi otoo ilaalamiin hafeera jechuudha. Isa taansee egaa akkasumas egaa hojjettoonni fayyaa bakkeewwan garaagaraa jiran egaa isaanis sadarkaa miindaan isaanii xiqqaatee amma sadarkaa hojiirra dhaabuurra gahaa akka jiranii argamaati jira. Kanaaf guyyaa irraa kaasee Adaamaa keessatti illee hojjettoonni fayyaa keessumaa komii qaban ibsachaati jiru jechuudha. Kanaaf gama hojjettoota fayyaatiinis gama barsiisotaa fi boqonnaan akka isaaniif hin taanee fi jireenyillee akka isaanitti ulfaate dubbatachaati jiru jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin barsiisas ta'ee hojjetaa fayyaas yoo ta'e keessumaa dhalootaaf kan dubbatu yookaan dhalootaaf illee amma tokko guyyaa itti aanuuf illee dhaloota furmaata ta'uu kan danda'amu jiru barsiisaa fi hojjetaan fayyaa akkasumas immoo nageenya uummataa keessumaa eegsisuuf illee akkasumas fayyaa uummataa eegsisuuf hojjetaan fayyaa gahee guddaa akka taphatu beekamaadha jechuudha. Kanaaf namoonni baratan keessumaa hojjetaa fayyaa fi barsiisaan kun aarsaa guddaa uummataaf kaffalanii miindaan isaanii gadaanaa amma kanaa gadi bahanii iyyachuu fi amma kanaa gadi bahanii boo'ullee hin qaban ture jechuudha. Kanaaf otuma isaaniin dubbatamiin illee gama mootummaatiin ilaalamee otoo yaanni isaanii fi gochaa isaan hojjetan irratti hundaa'an otoo miindaan dabalamee fi gaarii ture kun hundotoo hin ta'in kunoo gadi bahanii boo'icha akkasumas jireenya maatii isaanii gaggeessuu fi of gaggeessuu of dadhabuu sadarkaa of dadhabuu fi sadarkaan jireenya maatii fi sadarkaa ofii isaanii of jiraachisuu dadhabuu irra akka gahan hojjettoonni fayyaas guyyaa dubbatachaati jiru jechuudha. Kanaaf keessuma bakkeewwan garaa Finfinnee dabalatee akkasumas warreen baadiyyaas haa ta'u warreen sadarkaa godinaa fi aanaarra jiran hundi qaala'insa jireenya Itoophiyaa keessatti mudachaa jiruutiin dandamachuu waan dadhabaniif gadi bahanii iyyachuuf dirqamaniiti jiru jechuudha hojjettoonni fayyaas. Kanaaf barsiisotas dabalatee hojjettoota fayyaas dabalatee keessumaa warreen Oromiyaa keessaa hojjetanii rakkoo guddaan isaan mudachaati jira Oromiyaa qofa osoo hin taane akkuma Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa mudate kuni uummanni achi keessa jiruuf keessumaa hojjettoota fayyaa barsiisota dabalatee dandamachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf kaabineen garaagaraa biiroo keessa taa'ee miindaa guddaa nyaatu akka warreen uummataaf hojjetanii fi warreen uummataa fi gahee guddaa taphatanii fi nahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf itti yaadamee wanti otoo barsiisaa fi hojjettoota fayyaa keessumaa bakkeewwan garaagaraa Oromiyaa dabalatee keessumaa namoota baadiyyaatti hojjetanii fi ilaalchi keessa galame hojjetame akkasumas manneen jireenyaa illee kennamee fi inni kaan hafee akkuma maatii isaaniif gaggeeffataniif jireenyuma dhuunfaa isaanii akka gaggeeffataniif miindaan otoo dabalamee gaarummaa qabaata jechuudha. Kanaaf wanti Oromiyaa keessatti keessumaa hojjettoota mootummaa dabalatee akkasumas warri waajjiraalee miindaan isaanii amma kanaatti irraa hafaa waan hin taaneef keessumaa qaala'insi jireenya Itoophiyaa mudatee fi baay'inni Itoophiyaa ammas rakkoo guddaa akka ta'ee fi nageenya Itoophiyaa keessatti dhabamuun kunis hojjettoonni kun yookaan miindaa barsiisotaa fi akkasumas hojjettoota fayyaaf dabalamuun isaa rakkoo guddaa akka ta'e argamaati jira. Kana hundi rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa akka ta'es mul'ata jechuudha. Kanaaf biyyi keenyas rakkoo guddaa keessa waan jirtuuf uummanni hojjettoota mootummaa dabalatee akkasumas qaamota dhuunfaa dabalatee rakkoo guddaaf dararaa guddaa argaati jiru jechuudha. Kanaaf kanarratti mootummaan hojii guddaa akka hojjetuu fi hojii guddaan
hojjechuuf illee dirqamni akkas eeggatu argamaati jira jechuudha. Isa taansee qophii gungummii koo kana keessatti Eertiraa fi Itoophiyaan rakkoo guddaa keessumaatii yeroo dhiyoote asitti immoo sababii ulaa galaanaatti jedhanii wal dhabdee guddaan Isaayyaas Afeworqii fi muummee ministeera Itoophiyaa gidduutti mudachaa turuun ni yaadatama. Isarra darbee sadarkaa wal dhabuurra darbee keessumaa hojjettoota warreen waraanaa raayyaa ittisa biyyaa fi gama lamaaniinuu jechuudha gama Eertiraatiinis gama Itoophiyaatiinis sababii daangaa irratti walitti dhukaasuuf qophii guddaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Hanga ammaatti walitti dhukaasuu baatan malee ibsa walirratti baasaa jiraachuun kunis ammas waan dhaabbate miti. Kanarratti keessumaa Itoophiyaan asab kan godhattee muggutaa turuun ni yaadatama sadarkaa paarlaamaa irratti dubbachuu jechuudha. Kanaaf kunis asabis Itoophiyaa akka taate hanga ammaatti mirkanaa'aa baatu iyyuu malee ammas gahee guddaa taphataa akka jirtuu fi asab fudhachuuf Itoophiyaan aarsaa guddaa kaffalaa akka jirtu argamaatii jira jechuudha. Kanaaf Eertiraan immoo asab kana akka qaldiitti waan kennitu hin fakkaatu. Ibsa kaleessa guyyaa kaleessa pirezidaantiin muummeen Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi akkasumas immoo ambaasaadarri Eertiraa akka dubbatetti asabii akka Eertiraa akka taatee fi dabarsitee kennuu akka hin qabneef illee dubbattaati jirti jechuudha. Akkasumas immoo ulaa galaana Itoophiyaan argachuu akka hin qabne illee dhaadachaa jirti jechuudha sababii waakkannaa wayiitiini. Kanaaf Eertiraan asabii gaallee dhuguullee qaba malee Itoophiyaan fudhachuu hin qabdu kan jedhu guyyaa kaleessa dubbatachaati jiru. Kun immoo rakkoo guddaa fi lolli guddaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti illee gara fuulduraatti mudachuu akka danda'u argamaati jira jechuudha. Kanaaf gama lamaaniinuu waraanni daangaarra akka jiruu fi akkasumas immoo qondaaltonni lamaan jechan taane walitti daddarbachuu akkasumas immoo ibsa walirratti baasuun kun gama Itoophiyaatiinis gama Eertiraatiinis waan dhaabbatee hin fakkaatu. Kanaaf biyyoonni garaagaraa yaaddoo qaban dubbatachaati jiru jechuudha rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa jechuudha. Kanaaf furmaanni Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu ammas wanta furmaata argate hin fakkaatu. Kun immoo gara fuulduraatti maal akka ta'e walumaan kan laalu ta'a. Isa taansee keessumaa naannoo Amaaraa keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi faanoo gidduutti bakkoota garaagaraatti mudachaati jiruu fi lolli isaan adeemsifamaa jiru ammas waan dhaabbatee hin fakkaatu. Kanaaf Gojjam dabalatee akkasumas Baardaarii fi Gondor keessatti bakkoota garaagaraa Walloo dabalatee illee akkasumas immoo Shawaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa fi faanoon lola guddaa gaggeessaa akka jiruuf illee dubbatachaa jira. Kana irratti immoo raayyaan ittisa biyyaa olaantummaa akka argate dubbachaa turuun ni yaadatama torbaaniiti asitti jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessa guyyaa lama dura immoo faanooni hoogganaa akkuma kan ta'e ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Shawaa keessatti booji'e yookaan harkaan qabee turuun ni yaadatama. Kun immoo dhaadannoo guddaa ta'eeti jira yookaan fakkara guddaan gaggeessachaa jira jechuudha faanooni. Kanaaf nama qofaa tokko qabee amma kana dhaadachuun hin barbaachisu kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi baheeti jira jechuudha. Kana immoo akka ajajaan isaanii qabame raayyaan ittisa biyyaas raagaa dubbatee jira yookaan dhugaa akka ta'e amaneeti jira jechuudha. Garuu gaarra deddeebiin torbaniiti asitti raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti faanoo kumootaan lakkaa'amu booji'e isa kan ajjeesera kan jedhu dhaadachaa turuun ni yaadatama. Kun immoo bakkeewwan garaagaraa Gondorii fi Baardaar keessatti bakkeewwan garaagaraatti lolli kun haalaan gaggeeffamaa akka jiruu fi raayyaan ittisa biyyaa sa'aatii 24tti 4 kiiloon gala jedhuu fi akkasumas immoo masaraan fudhadhaa jedhu yookaan mana abbaa gongala kan jedhu hamma sagaleen isaa dhagahamaa jiru kan jedhu raayyaan ittisa biyyaa guyyaa guyyaatti ibsa baaseera jechuudha. Garuu erga guyyaa lama dura ajajaa kumaa yookaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa tokko qabanii booddee immoo Finfinnee keessatti siidaa dhaabna kan jedhu dhaadannoo dhageessaati jiru. Akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaa guutummaa guutuutti ni barbadeessina kan jedhu faannoon dhaadachaati jira jechuudha guyyoota lamaati asitti. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessuma Shawaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi faannoon lola guddaa gaggeessaa akka jiruuf keessuma Amaaraa keessattis argamaati jira jechuudha. Kun immoo rakkoo guddaa geessisaa jira. Garuu gama raayyaa ittisa biyyaatiin dhaadannoon haa gaggeeffamu malee faannoon ammas humna guddaa akka qabu argamaati jira jechuudha. Kun immoo kunoo ajajaa kumaa Shawaa keessatti qabanii jiru jechuudha kan raayyaa ittisa biyyaa hoogganu. Kanaaf rakkoo guddaan ammas isaan gidduu fi uummata naannoo Amaaraa gidduuttis dhiphinni guddaan akka mudachaa jiru argamaati jira jechuudha. Kana irratti bakkeewwan garaagaraa keessatti sababii faannoo kanaatti daangaan Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti cabee fi akkasumas uummanni Oromoo buqqa'insa guddaaf dararaa guddaa argaati jira jechuudha. Kanaaf ajajaan guyyaa lama dura qabame Shawaa keessatti qabame jechuudha kan raayyaa ittisa biyyaa. Isarra darbee keessumaa guyyaa lama dura Wallagga Bahaa keessatti namoota 20 ol faannoon ajjeesee jira jechuudha. Kana kana hunda kan hojjete faannoo madha yookaan immoo kan raayyaan ittisa biyyaa guutummaa guutuutti barbadeesseera dhuga kunoo daangaa Oromiyaa lixee bakkeewwan garaagaraatti uummata buqqisaatii jira jechuudha. Egaa uummata buqqisuu irra darbee akkasumas lubbuu namoota hedduu baasee turuun ni yaadatama jechuudha naannoo Wallagga Bahaa naannoo Kiiramuutti jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas Oromiyaa keessatti mudachaa jiru sababii nageenya kana keessumaa immoo waraana adda bilisummaa Oromoo haa ta'u iyyuu malee sababii faannoon uummata Oromoo bakkeewwan garaagaraatti buqqisaa jirtu kan raayyaa ittisa biyyaa fi kan faannoo oli jechuudha. Kanaaf kan faannoon waggoota muraasa asitti
uummata Oromoo gootee wayyaanee waggaa 27tti uummata Oromoo akkasiin goone jechuudha. Kanaaf dhiphinni guddaan keessumaa uummata Oromoo warreen daangaarra jiranii daran hammaachaa dhufeera jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti keessumaan uummanni Oromoo daangaarra jiru dhiphina guddaa argaa jira. Keessumaa warreen daangaa naannoo Amaaraarra jiranii hundi isaanii qeesaan irraa buqqaa akkasumas qabeenyi saamama horiin isaanii manni isaanii gubachuu fi sadarkaa dhumarratti lubbuu isaanii dhabaatee jiru jechuudha. Kun immoo argamaatee jira. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti keessumaa Amaara keessaa balleesseera guutummaa guutuu Gondorii fixeera Baardaarii fixeera inni guyyaa guyyaatti dhaadatu kun raayyaan ittisa biyyaa akkamitti faannoo nama lama nam sadii Oromiyaa keessa daangaa cabsitee uftee uummata Oromoo buqqistu dhabamsiisuu dadhabe. Kanaaf kan hoogganaa federaalaa hoogganu yookaan poolisii federaalaa kan hoogganu Oromoodha jedhama. Kan raayyaa ittisa biyyaa hoogganu Oromoodha jedhama. Kan biyya bulchu Oromoodha jedhama. Kan diroonii hoogganu Oromoodha jedhama. Kun hundi kan Oromoodha erga ta'e Oromootu biyya bulcha erga ta'e Baardaar keessaa faannoo balleessee akkasumas Gondor keessaa balleessee akkasumas Goojjam keessaa akkasumas Walloo keessaa balleesseera taanaani kan Oromiyaa keessaa balleessu akkamitti dadhabe mootummaan kun kan jedhu hunduma uummata Oromoof gaaffiidha jechuudha. Kanaaf shirri Oromiyaa keessatti keessumaa uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru hanga ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha. Ammatti baramuu hin dandeenye jechuudha. Siyaasni mootummaan kun irratti hojjechaa jiru. Kanaaf kan Gondor keessaa badee kan Baardaar keessaa badee kan akkasumas Goojjam keessaa bakkeewwan garaagaraatti faannoon badee guutummaa guutuutti balleesseera. Raayyaan ittisa biyyaa guyyaa guyyaatti ibsa baasu kan Oromiyaa keessaa uummata Oromoo bakkeewwan garaagaraatti dararsaa jirtu. Keessumaa warreen daangaarra jiru Wallagga dabalatee akkasumas Shawaa bakkeewwan garaagaraatti faannoon uummata akkasitti qeessaaf qabeenya isaarraa buqqisaa akkasitti lubbuu baasaa jiru balleessumaaf dadhaba. Faannoo kumaatama lakkaa'amu Amaara keessaa guutummaa guutuutti barbadeesseera raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasa. Kan Oromiyaa keessaa namoota muraasa sana balleessuu akkamitti dadhabe. Kanaaf siyaasni mootummaa fi walitti dhufeenya mootummaan fi faannoon qabanii ammas baramaati jira yookaan argamaati jira jechuudha. Kanaaf faannoon uummata Oromoof diina akka taate beekamaadha. Bakkeewwan garaagaraatti irra deddeebiinsa uummata Oromoo buqqisteetti harmas irraa kuttee qalteetti mormas kuttee olfannisteetti kana hunda hojjetee yookaan kan hunduma faannoon kana hojjete mootummaan kana hunda callisee ilaalaa ture. Isarra darbee giddaa ayyaana keessatti yookaan Wallagga Bahaa keessatti yeroo darbe irraa kaasee uummata dhibbaan lakkaa'amu qeerraa buqqisee isa kan lubbuu baasuun ni yaadatama. Torban tokkotti asitti godina Wallagga Bahaa kiiramu keessatti marsaa lammaffaaf uummata Oromoo qeessaaf qabeenya isaarraa kan buqqise faannoodha. Kana hunda raayyaan ittisa biyyaa bakka sana jiruu fi keessumaa kaabinee sadarkaa godinaa fi sadarkaa aanaa irratti warreen jiranii akkamitti poolisii mootummaa otoo bakka sana jirutu raayyaan ittisa biyyaa jiru namoota yakka kan akkas hojjetan sana seeratti dhiyeessuun maaf dadhaban. Kan Baardaar keessaa balleessanii kan Gondor keessaa faannoo balleessanii kan Oromiyaa uummata Oromoo akkasitti qeessaaf qabeenya isaarraa buqqistu faannoo maaf balleessuu dadhabame mootummaan kun. Kanaaf gaaffii guddaadha jechuudha kun. Rakkina guddaa uummata Oromootti danqaa ta'ee fi uummanni Oromoo kan irratti himatu dhabeef lubbuunsaa uummanni hamma kanaa dhibbaan lakkaa'amu qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'aa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kan Oromoo jedhama kan biyya bulchu Oromoo jedhama kan raayyaa ittisa biyyaa hoogganu Oromoo jedhama kan federaala hoogganu Oromoo jedhama kun hundi kan qeerraa buqqisu Oromoo kan akka inni uummanni Oromoo buqqa'uuf sababii ta'u Oromoo kan biyya bulchisiisaa jiru Oromoo jedhama kuni afaanumaan fakkii fi oduuma ta'e jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan uummanni bakkeewwan garaagaraa keessumaa Shawaa fi Wallagga keessatti uummanni Oromoo rakkinni inni argaa jiruu fi qabeenya horateef akkasumatti diinaaf dabarsee kennaa jira jechuudha. Kanaaf keessumaa warreen Wallagga keessa saba uummanni Oromoo daangaarra jiran ammas furmaatan arganne jechuudha. Kanaaf mootummaa walitti araaramaa jedhee walitti sin araarsee jedhee uummata qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'e yeroo darbarraa kaasee qeessitti deebisee turuun ni yaadatama. Kun immoo marsaa lammaffaa fi ammas mudachaati jira jechuudha. Keessumaa Wallagga bakkeewwan garaagaraa keessatti. Erga harma ajjeesee erga harma irraa kutee erga morma kutee samiitti ol akkasitti uummanni Oromoo qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'u kun haalaan nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas mudachaati jira. Keessumaa uummata Oromoo daangaarra jiran. Kanaaf immoo siyaasni mootummaan keessumaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru daangaa dhabe. Kun hundi immoo uummata Oromoo dhiphinaaf yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horrii Miidiyaa qophiin gongommii koo guyyaa irraaf qabadhe kanan gammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture balalisaa dhaabate. Qophii gongommii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horrii Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.